kaka'uu qabnaa hojjechuu qabnaa meetii baay'ee fayyadamteetti waldaan keenya hin barbaachisu jechuu miti tooftaa jijjiiruun barbaachisaa nagaafatan gabaasa deeggarta maal nagaafatan meeqa jira waldaa irraa lubbuu meeqa qophaa'e toota soddoma cuuqamuudhaaf kanaaf innama buloonni qabtee dhufan kun akka amma jedhametti yoo ta'e haa xiqqaatu ji'a 12 nama tokko fiduudhaaf of kennuun dhugaa ulfaataa miti waaqa kan isaan nuuf godheera miti waaqa waa guddaa nuuf godheera kanaaf ani tokkoffaa isaanii waaqa sana eebbisuu jechuun barbaada nu kakaasuudhaaf nu dammaqsuudhaaf gargaarsa nuuf gochuudhaaf lafa kaleessa turan yaadatanii iddoon kun sochii godhachuu qaba sochiin jiraachuu qabeedhaas fuudhaaf Dr. Geetus obboleessi keenya Paaster Eeliyaasis obboleessi keenya Dagsiisaas waaqa sana eebbisuu jechuun barbaada warra biraallee waaqa dabalee nuuf haafu warra nu kakaasu warra nu wajjin hojjetu warra tooftaa adda addaa qabatee hojiidhaan nu kakaasu jechuudha garuu yoo dammaquu baanne maal jedhama mana fanjichi tokko አውቀተኛ ከሰክሱት ምን አይሆንም ነማ ማርፈት እንጀት ይችላል አይሰማም ጀራው ይሉት ከንድቶ በቁራቴ ይወለ ለለመሰል ማለት ነው ጋር ወጀዳም ይወለ ለመቂንሳን ሙተ ለማከኝ ከሳ ገሩ ለደመቂንሳን ካካቡ ደዳብዳቡንሞ ዱጋዳ ሰለታኔ ከንጅሩ ማልጀቹ ለዶ አጀቹ ዱከሳ አገኑ አራሱ አከንዱ ተካኔስ ለደመቅኔስ ለኢንጂነስ በረኔስ duubatti akka dhabneedha waaqa sana eebbisuu barbaada baay'ee gaariidha warra amma jiraan inni kun haqa bichaa simmeetiidhaan miiraan inni kan qabu otoo hin taane boru baay'ee hojiitti ba'uu qabna fedhii koo sina jechuu koo miti fedhii keenya ta'uu qaba ani namoota sana keessaa tokko akka kurbaasa na hubattu miti fakkeenya sidiif ta'uuti ofii koof zoonii irratti yoon hojjedheyyuu lubbuu barbaadu irratti nan hojjedhe ammumna koo hojjetaas jira amunako biro kampen tahu lupun hafida sini jadi rakan walle wada sini kale fida number sisa dokter Calan nafide bersisa ramon sadike adunya nafide bersisa dan ini fayaran nafide bersisa fida number sisa karena untuk tiga akas tempat fada idot number sisa lupun kopes ma to kok murtefat udah to kok tiga murtefat kaum sabit kaum sab waaqayyo caala siniif kenna ani dhugaadha waan ulfaatu miti hin sodaatina sodaatu dubbatti nama bisee yoo ija jabummaa qabaattan hafuurri waaqayyo haisoo sinidha sin gargaara waaqa nama gargaaru abdiin qaba isa dhufu waldaan keenya lubbuun guutama ameen garuu asuma tokkitanii akkana bora kan fedhe waaqa nama gargaaru kan masin jechuu barbaada baay'ee galatooma jechuun barbaada ulfaadha nus waaqa hojii jabna nuuf haa kennu tole sanu gargaare maqaa waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u ani itti dabalamte nan ka'e luboonni yeroo baay'ee barsiisuu jaallatu waa jechuu jaallatu kanaaf paastariin itti dabalame waaqayyo isaan eebbisu paastariis hafuurri qulqulluun gidduu jiraachuu isaa hubadheera sababiin isaa akka boordii waldaa kanatti illee har'a leenjii dhimma dhugaa ba'umsa kanarratti qabannee turre kasbiti master kanaaf hafuurri qulqulluu qopheesse obboloota keenya kakaasee leenjii guddaa eessattuun argamne kaffalanii qarshii baasanii kan argachuu hin dandeenye arganneerra maqaa waaqayyoo haa eebbifamu sababiin isaa Paaster Eeliyaasis Dr. Geetus obboleessi keenya faarfataa Dagsiisaas kan kaase waaqayyoodha waan ta'eef jalqaba maqaa waaqayyoo haa galateeffamu taasisuudhaan obboloota keenya kanaan nuyi kennan qabnu waan isinii kenninu waaqayyo eebba sadachaa isiniif haa kennu. Ameen. Keessumaa lafa adda addaa jiraattanii ofii keessanii wal quunnamtanii beeknaarra geejjiba konkolaataan magaalaa keessatti maal akka nama gaafatu kanaaf obboleessi keenya faarfataa Dagsiisaan iddoo jiraattu akkasuma Paaster Eeliyaas L'Esperaanseerraa Dr. Geetuun Kellaarraa waan barbaadanii dhimma lubbuu barbaaduuf xiyyeeffatanii dhufanii nutti dubbatan waaqayyo gooftaan gatii keessan isiniif haa kaffalu. Addumatti ani baay'inatti dhaga'ama kaleessa waa'ee Yoonaas raajichaa kaasanii barsiisan dhuguma nuti nama gumaa akka taane hubadheera har'a kaafnee nuyis nama gumaa akka hin taane
barnoota kana hojiitti bakka dandeenyu waaqayyo gooftaan hunduma keenya nu haa gargaaru. Akkuma jettan sagantaan kun kana qofaan akka hin dhaabamne. Kun jalqaba keessa yookaan seensa sinii ta'ee kanaa booda marsaa afur simbiraa qabna dheetan eegaa marsaa afransaa har'a miseensa iddoo kanatti argame hundumaa affeertanii warra asitti hin argamin sassaabannee dabalannee galmeessuu yoo baanne sassaabannee dabalannee waliin ammas akka hojjettan waaqayyo nu haa gargaaru sin haa gargaaru eebbifamaa fayyaa ta'a. Duraan dursee obboloota koo hinaaffaa nurra bulchan kanaaf wanta daganne irra deebi'anii nu yaadachiisuudhaaf itti yaadanii nu hirmatan kanaaf dursa waaqayyo isin haa eebbisu jechuun hin jaaladha. Dhugaa dubbachuuf egaa wanti isaan nu dhaaman wanti isaan nu jedhan hundumtuu walitti qabdanii iddoo tokkotti deebistanii lubbuu du'aa jiruutii fi akka birmannu hinaaffaa gurguddaan nurra bushe. Namni tokko immoo dhugaa dubbachuuf yoo keessi isaa ka'e malee yoo feen isaa dammaqe malee yoo garaan isaa itti amane malee akkuma Paaster jedhe rabnaan ka'uun hin jiru. Amma garaan keenya akka hinaaf yookiin immoo lubbuudhaaf amma dur yaadnu caalu yaaduu duwwaa miti waan godhu nuuf ta'uun itti jirus akka goonu karaa dubbuusan. Keessumaa keessattuu baay'een wanti natti dhaga'ame yoo jiraate akeeka dur jennuu fi akeeka dur saganteessinuu fi sochii goonuun baroota kumaatama yaallee to'atu jijjiirame qaba. Miti inda'uumi waan ajaa'ibsiisaa nu jette amma Adventistiin. Ani taa'ee yaadee kanan yeroo tokko tokko akkamitti ta'a gara jirtu. Maaliif hoggaa 100 jennee miseensa manaa qabna. Miti Dr. Geechi. Hoggaa lamatti dachaa goonaa jedhani. Yoosi gaafa dura dhaga'u dhugaa dubbachuufanii baay'ee chaalenjii na godhu. Maaliif maal jechuu isaaniitti jara kun hoggaa 100 mana geenye hoggaa lamatti hamma sana deebinee dachaa sana gochuu dandeenya jedhanii atamitti yaadama jedhee yeroo baay'ee wallaansoo naa qabaatu. Garuu wallaansoo naa qabu malee dhumarratti wanti na amansiise wanti na gammachiise tokko maali yoo jenne akkuma bartee keenya duriitti yaadeen hin ta'u. Bartee keenya duriitti yaadeen jechuudha. Gaafa yoo barteen sun dhiifame bartee sana keessaa baane barteen suni fooyya'uun itti jira. Karaa hin baramneen hooyyaalame jedhu na amansiisu dhugaa dubbachuuf baay'ee gammachuu natti dhaga'a. Maaliif waan tokko baruma baraan karuma tokko nyaannu yaa hundi yeroo dhumtuu akkuma akka ishiitti fuula ishee yoo jijjiiruu baatan nama salachaa akka akkas hin taanetti amma akka dammaqnuuf itti deemnutti guutummaan nuti waldaa keenyaallee guyyaa jabeessaa jira. Obboloonni koo immoo kana bu'uureffatanii iddoo kana giddu galeessa godhatanii waan gochuun nutti jiru hamma kana isaan nu dammaqsanii egaa akka jecha aadaa Oromoo tokkotti sila abbaatu iyyee gandi namaa birmata. Miti amma garuu dhugaadhaaf odoon biyyiin isaan nu birmatan kan akkasitti nu godha. Maaloo nu kottaa nu dammaqsaa kana nu godhaa kan jedhee. So ergaa mirmannaa amma kana arganne amma kana jabaadhaa jedhamne hamma kana akkas karaa kanaatiin haala kanaatiin akka kanatti waaqayyo nu milkeessa jedhamee nutti himame egaa qooda koo fi qooda keessan baachuu duwwaatu nurraa eegama. Sana immoo goonee dhugaadhaan nutis waan yaaddu yaadde waan aarsaa ol goone hojiitti hiikne kumatama waaqayyoo jalaa bahuu akka dandeenyu waaqayyo hunduma keenya fuula isaatiin waa gargaaru akkuma jedhan isaaniif immoo dhumarratti waaqayyoon kadhannee fi haa geggeessinu waaqayyo ammas dabalee isin haa eebbisu.